Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV. Ani nagaadha, isinis bakkuma jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba. Har'allee barumsa Ingiliffaatiin walitti deebineerra jechuudha. Easy English Conversation kan jedhuun ni baranna jechuudha. Akkuma baratame chaanala kanarratti barumsa adda addaa ni argattanii. Basic English Conversation haasaa guyyaa guyyaadhaan itti fayyadamnus ni baranna jechuudha. Ingiliffa Oromiffaan akka salphaatti haala salphaadhaan baranna jechuudha. Kanaafuu na waliin turaayii words of the day kan jedhullee ni jira. Isallee ni baranna jechuudha. Barumsa hedduu barannaa general knowledge illee yookaan beekumsa waliigalaatis ni baranna jechuudha. Okay, amma gara barumsa keenyaa dabarraa. Kan inni tokkoffaa maal jedha? Haasawwan guyyaa guyyaadhaaf fayyadamnu keessaa tokko I have seen, I have not seen him since last week. I have not seen him since last week. I have not seen him since last week. Torban darbii kaasee isa hin agarree. Torban darbii kaasee isa hin agarree. I have not seen him since last week. I have not seen him since last week. Since jechuun kaasee jechuudha. Since kan fayyadamnu iddoo tokko ka'umsa agarsiisu jechuudha. Since last week yoo jedhe amma torbee sanii kaasee jechuudha. Torbee darbii kaasee jechuudha. Since last month yoo jedhe ji'a darbii kaasee kan jedhu jechuudha. Okay, kan itti aanu I have not seen him. Dhiifama irra deebi'ee. Don't worry. Don't worry. Hin dhiphatin. Amma nama tokko hin dhiphatin jechuu barbaadan yookaan wanti kun hin yaadin itti jechuu barbaadan don't worry. Don't worry. Do not worry. Hin dhiphatin jechuudha. Okay, kan itti aanu ammoo you scared me. You scared me. You scared me. Na rifachiifte yookaan na rifachiistan. You scared me jechuun na rifachiiste yookaan na rifachiiftan. Kan itti aanu ammoo I feel good. I feel good. I feel good. Gaariitu natti dhaga'ama. Gaariitu natti dhaga'ama. Kan itti aanu do you have a lot of work today? Do you have a lot of work today? Do you have a lot of work today? Har'a hojii baay'ee ni qabdaa? Do you have jechuun ni qabdaa jechuudha. A lot of baay'ee jechuudha. Today har'a akka ta'e ni beektanii dheetan yaada. Har'a hojii baay'ee ni qabdaa? Do you have a lot of work today? Namni tokko hojii qabaachuusaa yookaan hojii maalii akka qabu guyyaa har'aa yoo gaafachuu barbaadan maal jettanii jechuudha. Do you have a lot of work today? Jettaniin jechuudha. Kan itti aanu ammoo I am hungry. I am hungry. I am hungry. Beela'een jira. I am hungry jechuun beela'een jira jechuudha. Namni kun maal jechuudha? Namni tokko dhufee amma I am hungry yoo isiniin jedhe yookaan nyaata kennitaniif jechuudha. Yookaan isinillee yookaan beeloftan ta'e I am hungry jechuu ni dandeessan jechuudha. I am hungry. Beela'een jira jechuudha. Kan itti aanu ammoo are you hiring? Are you hiring? Are you hiring?
Are you hiring? Qacaraa jirtaa? Hire jechuun qacaruu jechuudha. Qacaraa jirtaa yookaan qacaraa jirtu kana iddoo adda addaa deemtanii jechuu dandeessan jechuudha. Gaafachuu dandeessanii qacarrii ni beektanii miti hojiidhaaf kan qacaraman jechuudha. Qacaraa jirtu? Are you hiring? Qacaraa jirtaa? Are you hiring? Qacaraa jirtu? Kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Okay, kan itti aanu ammoo there is no work today. There is no work today. There is no work today. Har'a hojiin hin jiru. There is no work today. Har'a dalagaan hin jiru yookaan har'a hojiin hin jiru. There is no work today. There is no work today kan jedhu maal jechuudha? Har'a hojiin hin jiru kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Egaa viidiyoon keenya irraa kanuma fakkaataa akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Maal kan jedhu baranne viidiyoowwan hedduu baranneerra. Kanaafuu bakkuma artanitti nagaa ta'aa. Bye.